akkuma kana saayin summation am fakkeenyaaf sum jennee function keenya tokko fakkeenyaaf keen tokko irraa ka'e function fakkeenyaaf x square or x square coordinate kenya tokko irraa soke kan nu wajjin dhufeenye godha akka kanatti jechuun kabiraas hojii garaagaraa kalkuleesii keessatti fakkeenyaaf kanaan balleessine paaletii keessa kan biraa maala fakkeenyaaf raadikaala barreessuu keessatti fakkeenyaaf innis bakka inni cubic saddeeti fakkeenyaaf meeqadha wanti isa yeroo tokko taappii booda something akka matrixii gaafa laallu taappii wanti keessatti goonu kan integer floatii yoo goonu garuu decimal as kaawwan baanteef isarratti hundaa jechuudha. Expression keessa sakana hunda tokko isaatti ilaaluu dandeessu. Binomial jira function piecewise akkatti barbaadu tokkochuun piecewise formula barreessu product differentially isaan kun expression atu baay'ee herreega keessatti beekamuudha. Garuu yaada keenya kan gaafa natti akkuma waraqaa print gochuu barbaannu kan biraa calculation keessatti limit jira differential derivative integration gosa garaagaraa partial derivative jira. Isaan kana calculation nuti paletota kana direct asifune asti ni function keenya sagalchine to kan interval irratti integrate goonu option to evaluate gochuudha. Yoo kan immoo asirra syntax in barraa qabaatti barraa qaba. Fakkeenyaaf isa gubbaa kana barreessuudhaaf maal goona integration isa kana barreessuudhaaf int function keenya barsiisna x interval x1 x2 barreessine kan jechuun booda evaluate nuuf godha jechuudha. Kuma symbol hin jiru fakkeenyaaf pi imaginary j infinity fi maltu summation product isaan kunimmoo barreeffama ta'ee barreessinu yeroo ta'e keyboard irraan argan barreeffamoota kanaaf asirra insert gochuu dandeenya. Kanaaf immoo hojii meepileen hojii keessa galchine ittiin hojjechuu dandeenya. Live plot jechuun baay'ee smart kan ta'e meepileen 3D ta'e 2D plotting gosa garaagaraa generate gochuu danda'a. Isaan kanaaf data garaagaraa galchuudhaan akkamitti akka hojjetu yeroo itti aanutti ilaallachuudha. Okay. Kabra variable injera this is if no hojii even maple keessatti tokkumaadha matrix waan ajaa'ibaati hojii garaagaraa application baay'ee qabu jechuun herreega keessatti matrix waan guddaadha hojii garaagaraadhaaf apply ta'a. Matrix keessatti row fi column qaba akkasumas immoo size garaagaraa qaba. Sabbisa matrix tokko irratti hundaa'u baay'een row isaatii fi fakkeenyaaf row isaatii fi column isaanii yoo wal qixxee ta'an square matrix jedhama. Akkuma kan baay'een sadii ta'uu danda'a afur ta'uu danda'a. Kanaaf matrix isarratti hundaa'u type garaagaraa jira. Fakkeenyaaf zero field jira, one field jira, identity jira, random matrix jira. Fakkeenyaaf shape isaammoo jira, diagonal jira, upper diagonal, lower diagonal. Yoo reekis matrix gaafa qo'atan isaan kun wantoota beekamoodha. Kanaaf isaan akkasitti hojjechuudhaaf fakkeenyaaf matrix 3x3 ta'e type isaammoo randomity lakkoofsa randomity qabu shape isaa n kan ta'e odoo insert nuuf godhenneen halluu akka kan nu godha jechuudha.